warri kalee seenaa biyyattii tanaa, seenaa Oromoodhaa, seenaa uummata Musliimaa, seenaa sabaa sablammootaa lafa gannaqeef warri hadha dhufee nuti akkas jedhee maqaa dhibba muummicha ministeeraatiin baasee nam meeqa ficcisiisee waa meeqa dalagee hadha akka firoowunaa ta'u jiran hedduun ta'ee jira. TPLF ilaala jeneraaloota TPLF mootummaa deemu akkasii buqqa'ee maqalee gale mootummaan Itoophiyaa namni tokko osoo keessaa nafin ka'ee maqalee gale taankii baankii fe'ate homaan gooneef taankii illeen baankii illeen gosti itti gala illee itti birmattee mootummaa sanii wata addunyaa illee birmatteef yeroo 13 G7 G20 addunyaan mootummoonni gugurdoon yeroo 13 TPLF tumsuudhaa fi walgahii wal waamanii ta'an. Wata karraan bu'u. Wata har'a maal nutti himan? Qabeenyi biiliyoonni 29 dhumatee namni agasii dhumatee nuun jaalladha. Eenyu fixe siin jedhan? Mootummaa Dr. Abiy Aliitu fixeedhan. Ammoo deebi'anii yaraadhaa jedhan. Ebar mootummaa deemu addunyaan gargaarte salphisee namni haadhumatu lolli kanuma. Lola seentee laal, lola keessa seentee namni du'ee qabeenyi badeen gowwaa qofa kana faarsa. Olli nama gowwaa lola eega seente lubbuulleen baddi qabeenyi illee baddi kun hagas badeen addunyaan kun guutuun daaraa taatee qabeenya agasiitii laftee agartee Iraaqii, laftee akka Siiriyaa, laftee akka Liibiyaa, laftee akka Yamanii, laftee akka Soomaaliidhaa dachii irraa ilmi namaa duguugamee deebitee ijaaramuu dadhabde. Namni waa'ee qabeenya wallaalaa qofa qabeenya dubbata. Gartee maal wanni jiru lubbuu ilma namaa badde sanii irraa baratee namni as deebi'ee warroonni hadha osoo Iraaq dhattee hadha Soomaaliyaan madhattee osoo ati gaafatte Liibiyaa, Yamanii fi Siiriyaa dhattee ati gaafatte waan biraas hin gaafatan isaan. Nagaya piis hin jedhu waan biraa tokko lubbuu nama kennaa baddee qabeenya nono akkam taanii nagaa kalee deebina gartee waan kalee nuun jedhan sana akkamitti dhageenyaatti. Lola seenanii gaafa ministeera gartee ka Awurooppaan saatalaayitiidhaan haga waraanni alaa seenee lolu go'iba. Meeshaaf waraanni xiyyaara guddaadhaan dhalarraa seeni bar mootummaa namni tuffatu kanatti samii gubbatti biddatti qabe bar. Warri namni irraa dhumatee meeshaa sun jalaa gubateef xiyyaara jalaa gubatee illee agadhaa nam tokko hin dubbanne salphinna. Addunyaan gaafa eegee guduunfattee afaan ofii qabattee mana galte cal jettee agadhaabes. Salphinna kana caaluu seennaa jedhanii galan. Salphinna barsu. Biyyi mootummaa hadha jiru gargaare biyyoonni ni beektanii addunyaan biyyoonni Awurooppaa fi Ameerikaa dhee nu gargaaran TPLF wajjin dhaabbatan. Yaadaan, saatalaayitiin, meeshaa lolaatiin wanna hundaan. Oromoof Amaaraaf Tigreen sabni kun Oromoon harka 90% keessa ka jiruuf ka ala jiru TPLF wajjin dhaabbate. Oromoon nu bulchuu irra TPLF jedhe yoo dongore na dhaaba. Wal qabateeti kasaare martu ka Awurooppaa illee ka Ameerikaa illee ka biyya keessaa illee dhadhaa ibidda bu'e ta'e. Maali dhugaa qabatee deema namni kun dandeettii qaba, barumsa qaba, liidara isa liidara hoggana jedhan san guuttatee dhufe. Irra caalaan isaa tumsite maali? Dhugaa qabatee deema dhugaa. Dhugaa qabatee deemaa hangoo rabbi itti kenne san haga danda'u jettiike. Hatuu hin deemne hoggana na kennan jedhee laal. Bari hoggan namni yoo si kenne namni yoo ummata miiliyoona 100 gaafas 20tu itti kenne. Ka fedha adduu akka Itoophiyaatti itti filame. Yoo gaafas ijoolletii mee makiinaa kana jijjiiradhaa sanii yaa mana gartee bakka sii baa suufa qaxasii godhee akkuma baabara. Waan balleessuu dhabee waajjira keessa taa'e bakka tanan jiru. Maaliif kan itti kennameef sanii miti? Mataa biyyaati. Ummata miiliyoona 120 dura deemee dalagee dalagsiisu hirriba itti dhabee eessa waa badan maal godhee deemuuni? Maal jedhe rabbiin baallama seeneen? Mootummaa natu filaa jedhe rabbi. Yoo inni adila ta'e ni tumsaafi jedhe rabbi. Haga hangoo isaa kenne san. Hangoo gaafa kenneef yoo inni adila ta'e guyyaa irraa buusullee akka Mangistuu Hayilemaariyaam baqatee Zimbaabuwee galee achi gartee dallaa itti maranii akka bineensa gaaraa ka fuudhanii mo'onna galchanii ka olii gadi hin baane
kadallaa san keessaan bahan achitti hidhanii gartee qallabanii yenamaatti galee salphatee akkas hin ta'u. Akka Milinikii du'ee gaafa gara deebi'u dhabe aangoo namatti kennu dhabee nama ofirraa eeguutti kenne Milinik laal salphina isaa. Oromoo ofirraa eegu ammallee ilma walloo fuudhee isa kenne laal. Barnuuti malee rabbiin hangoota akka aduu harkaan baafne. Haayila Sillaasee namuma inni mana guddiseetu Mangistuu Hayilemaariyaam boraatiin ukkaamsee ajjeese kun lafee isaa dheengadda gufuudhani gaafa amma onnaan dhufe. Mallas Zeenaawiidhaa xiqqaan rabbiin jedhin amantii jijjiiru maal kanas seenee hangoo namni irraa nu buusu hin jiru jedhe barinni. Osoo nam tokko nu dubbanne qufaane waggaa 40 bulchate. Osoo barin qufaane Itoophiyaa keessa namni osoo namni hin jedhe. Biyya keessatti hin duune aladdu yoo xiqqaate ji'a tokko reeffisaa cabbii keessa taa'e osoo namatti hin nagaa wayyaaneen mala dhaattee waa qopheeffattuuf. Ilmaan isaatiif jaartiin isaa wanni hundi facaatee hadha gartee awwaara bubbeen fuute taate Mallas Zeenaawii hundeen isaa lafa gadi hin dhaabbanne yakka inni saba irratti dalagee nama irratti dalage. Namni beekatee jalaa galee Hayilemaariyaam saba aadaa qabu safuu beeku uummata gartee kuushirraa dhalate akkanuma laaleeti namni duuba barame namni jara sadii hin baratin nam tokko irraa illee baratu dheetumaan jalaa gore. Warra adda muummicha ministeeraati iyyuu ilaalime jeneraalota irraa eegali taganda kennaa qabadhu taganda nafxanyootaa qabadhu hundi siitu saree gartee osoo isiin duttu waraabessatti itti seenee gartee iddoo keessaa baasee iddoo jalaa duute gartee akkam taasisaa ala keessa itti bare saree osoo isiin itti iyyutu waraabessa yookaan leenca wanda humna tokko itti dhufe sareen bara mana illee seentu bara osoo iyyutu mana jala fiiddee dallaa keessaa baatee alalitti. Warri muummicha ministeeraa hin buufna akkas goonadhee kalee jabin ambaanutti osoo iyyuu marti eessartam yoo ati barbaadaa jettee kun Jaarman jira kun Ameerikaa jira kun gartee maalii jira facaa jira. Hattaa warri bulchiinsa kalee beeku shira beeku addunyaa keessaa ilmaan isaanii akaakayyoon abaabayyoon isaanii Ameerikaa Awustiraaliyaa jiran shira xaxuu danda'an Iskindir Naggaa faati bar Iskindir Naggaa nama dandeettii siyaasaallee qabu gaazexeessaa jabaa ture nama gartee hojjaan inni kokkee ol qabate. Bakka dandeettii isaa malee dhaqee sodaa abbichuus qawwee fuudhe. Iskindir nama qawwee beeku miti waa qawwee godhuuf san dalaguun nama qalamaati. Garuu leenca of duratti arguu jira taree gaaratti taree gartee. Charchiin Itoophiyaa keessaa kaleessa heera nurratti muusee nutti abbichuu arginaan inni 4 kiiloo keessa ariinaan gayyaatee qawwee leenjii duudde gartee. Ni yaadattanii mooraa takka keessatti bakka nam 400 yeroo jalqabaa naannoo Gondar kanatti gadaan mi'aan keessatti fixan keessaa qeessolee yoo xiqqaatte nama 20 ol jechuudha. As magaalaa Finfinnee kanaa burrayyuu maal kanaa hin guuran qawweef jara wajjin bakka itti leenjitu waraana leenjisuu dhukaasas seene gartee abbootiin amantii kalee Phaaphaasii maali jedhanii guutuun isaa jechuudha. Hiree biriin qaban kaa qeesiin qawwee fuudhee paastarri qawwee fuudhee warri kalee bar gidaloo ajjeesi gartee qofa jedhuu fi gubbaa taa'ee heera nurra murteessu. Islaamni Itoophiyaa keessa hin jiru Oromoon Madagaskarii baatee kun shaanqillaa kun walaayitoo walaama jedhan dhaabbichuun bar namni inni golaayyaasin hin jiru bar. Wanni qashina jedhaniif wanni malaanyaattuun hattuun guutuun akka nama gartee warri wannaa yoo beektan yoo tuqa midhaan nyaatee wanna godhu jira gartee qayisirii maal kana kaarota yoo ati dhaabde dinnichaa kana fa'aa seenee tuqaa wanjaan tokko jira bineensi badaa. Maal godhan beektaa? Bishaan masnoo fidanii itti gadhiisan boolla takkatti boolla guutuu isii cufanii. Bishaan turee lafaa yaasa jechuudha. Ka hiree argatee chaansii argate bakka biriin baqatee baya. Yookaan bineensa waraabessa waan adda addaa inni boolla seene citaa itti guurtee ibiddatti qabsiifta. Akkas ta'e wanni Itoophiyaa keessa taa'ee biyya tana uummata kana nyaachaa ture. Hunda isaa abbichuu arginaan bes. Warruma san ta'e martuu bakka jiruun ori'ee kan maqalee kee jirullee kun gara maqalee kun gara Gondarii Gojjam keenya kaas gartee fi fiigaa dhattee kun nu gartee Baqqalaa Garbaa jiraadha. Nu taniin Dooktorii taniin Milkeessaan eessa jira? Jawaar eessa jira? Lammaa Magarsaa eessa jira? Wanni waa daladdee beekte guutuun isiitu ala keessa oriitee as garagaltee ilaaluu jirti gartee.
waan tokko nagarree yoo ariite bara yaldee sabaate bar jedhe bahee laata eega bahee gargalee si laala garte amma gargaltee achi ilaaluu jirti yoo kama rabbi nu baase isaan kan ganda keenyaa gaaf durii ilaalan beeyte gaafa jalqaba ilaalan jimmaa namarraa dhalatee hin jiru jimma siyaasaa keessa hin jirtu an arsii jedhee dhufaati wallagga jedhii koottu ati shawa jedhii koottu ati tigiree jedhii koottu adamaara koottu jedhiitas amma si baafnattee kas ilaa qophooftee dhuftu duudde wanni leenca kennaa rabbiin kenneef qophaa'edha. Maqalee dhaqee abzii subbuu kaamellaa da'andaa jedheen dhagayi naannoo amaaraa dhaqee indeen naachuu salaam naachuu jedheen Oromoo dhaqee akkam bultan nagaa fayyaa jedheen bar dubbiin tana jaran Walaayittaa dhaqee kan baataa dhaqee hundayyuu aadaaf afaan inni qabuun dhaqee naga gaafate. Takka namni gabbu'ee ummata kana aadaa isaa afaan isaa kabajee kaa'e. Affaarii namni gate Beenishaangulii kalee Shaanqillaa jedhaniin warra kibbaa kalee Walaamoo jedhaniin Walaayittaa hundayyuu saba nama hunda maal barbaaddan warra TV televizyina barbaadu afaan isaa aadaa isaa waan barbaadan dalagadha gaafii na gaafadhaa isinii deebisa amma achi namni waa isin godhu hin jiru isin eenyuu gaddi warri kalee saba kana gartee sakaalee olii gad arii was garagalee kaan dhaqe jawwee amma namni irraa dhogitan kana bara ummata kibbaa irraa birri Itoophiyaa gara miiliyoona 10 nyaatee bara ummata kibbaa naannoo isin gooyisaa kana godhee Somaalee warra Ogaadeni bakki inni irraa waan butatiin waan fuudhin bakki inni dhaqee irra waa dalaguun deemin hin jiru. Garuu asiin Harargee dhaqee Arsii kana keessa illee akkas maree asiin Ambullee dhaqee xiqqoon nadhee naannoo Amaaraallee dhaqee as deebi'ee asiin gartee Arsii keessa xiqqoo akkana gabbayee qoffee akkana gakkaayetumaan achi biraan dabarre dubbiin. Jirraa jirtuu Hacaaluu fuudhee jirraa jedhaa dhaqee kutee inni illee. Lammaan ganamuma abbaayaa yakka daladde gabbaatee Oromoo himtee dhiifama gaafatte waliin daladda yookaan ammoo nuti kaakka ambaa hiinee si garafnee sin ajjeefnu abbaa nagama keetiin deemi jiraadhu jennaan fi zamanaadhaan gara alaa ofirraa lixa dubbiin tana yaalallite inni jaba is the match maaliif haga ofii beektu dhiiraan maqoon teettu jedhan akkatti kalee wanni inni ilmaan Oromoo qabsaa'ota Oromoo woboo ummata Oromoo irratti dalagaa ture innis ni beeka abbichuun fa'allee ni beekanii abbaa duulaa gammadaa fa'allee ni beekanii ummanni keenya fayyaalee isaa mareef siyaasa duude quban qabu.